السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا فرطوتا رايل تو بندي كيسانو بغانا غانو جرات تنسين جنة كنو غويا رأسي مطرني جرا كما بيك مچار راهيل أستاء بربادو بيا يوغالي مالي بيا إدو كنا تاء بربادو إسين بربادو إسين جيبه جرا إسين براديمو بربادا نون جتة جتة مالي وسون جت نندم تجار إسين براديمو بربادا وكابيا كنا ديمو بربادا سافوانين فا يانين ومخانوسين ومعفنانين akkasumas janna isaanitti damaramu barbaada malee isin irraa kan nafamu barbaadan hun jettee kun deemaa jirti kalaaf imala gaarii jennaani garanumaan nus dhimma waan nu ilaallatu irratti chaadha akkuma ijoollee taawwan akkuma beekamu gargaaraa turre isis obboleettiiteen bira dhaabannee gargaarree waan isin barbaachisu eddoo kanatti waa bitachuudhaaf dhuftee jirti waan takka waan isin bitachuuf deemtu kun gaariidha kana bitachuu kun gaarii miti kana dhiisii maana yaada garagaraa kennaa fi yoo yaada illee kennuu fi dhabaanne yoo mallaqa kennuu fi dhabaanne waan ta'uuf waan hin taane akka waliin lallaallee waan ulfaataa isii gargaarree kana kanaaf eddoo kana dhufnee jirra har'a suuparmaarkeeta guddaa wayii keessatti argamna isitti uffata bitachuudhaaf deema uffanni kun ka ofiitii osoo hin ta'in kennaa namaaf kennaa warra ganda isiitii fi kennuudhaaf bituuf deemtichana walumaa galatti Raahel gara biyya abbaa kiyyaa galu malee jettee dhabsiistee jirti isii qofaa mitis nuus akka galuuf xiqqoo yaani dhiibbaa guddaa nu godhaa jiranii kana isiniin jennaa amma hanga dhuma sagantaa keenyaan hordofaa isiniin jennaa yeroo isin meeshaalee garagaraa bitattu jala deemee isinii waraaba isiniin jennaa garanumaan warri Raaheliin jalatti warri Raahel hordofan hundi keessanuu eddoo jirtanitti Raahel du'aa'ii godhaa fi Rabbi si biraa dhaabatuudhaan du'aa'ii godhaa fi isiniin jennaa amma sirra deebi'uun hanga dhuma sagantaa keenyaan hordofan affeerraa kennaa oolmaa guyyaa har'amaa irra akka oolle guutuu kan booda irratti kan isinii himnu ta'a jechaadha har'a ammoo suuparmaarkeeta kan as keessa jiru irratti uffatoonni garagaraa maal akka fakkaatan san keessa isinillee daawwachuu dandeessanii as san keessa ammoo waan uffata nu isinii waraabnu kana keessa waan jaalattan isinii erguu dandeenya jecha malla keenan binne isinii ergina kanaaf hordoftoonni Raahel video kana warra jaalattan like godhaa yaada keessan karaa koomentiitti nu barreessaa isiniin jennaa ammas nu
kabajamtoota furtoota keenya akkuma jalqaba isiniin jenne oolmaan keenya baay'ee ture waa hedduu waraabne keessa muraasa waa hedduu olii gad deddeemaa oolle keessa gad xiqqeessine daqiiqaa muraasa isinii gadhiisu ni yaallachaadha waa hedduu waraabne waa hedduu laalaa turre waa muraasa isinii waraabne waan hedduu laalaa oolle fi waan muraasa isinii waraabne kan isinii gadhiifnu taa'ichaadha. Warri video kana jaalatan like godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jenna. Wanta sirreeffachuu qabnullee wanta akkana sirraa'uu qabaa wanta akkana gaariidha wanta akkana immoo gaariidha miti warri jettanis yaada keessan nu kaa'a akkasumas Raahel Tuubiidha du'aayii keessan itti fufaa isiniin jenna. Gabaa keessaa waa hunda bitattee hin xumurre amma kennaa namaa kennitu waan adda addaa bittee jirti kan maatii waan garagaraa hin hafa jettee jechaadha. Yeroo isin waan garagaraa kennaalee garagaraa isin bituudhaaf deemtu kan isin waraabnu ta'a jechaadha. Warri yaada keenya jaalatan ammas irra deebi'uudhaan like nu godhaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Viidiyoo birootiin hanga olii dachaanutti nagaan nuuf tura.